Samiwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hordoftoota Ooliyaad OR baga nagaan jiraatanii isiniin jedha. Haadha dammoo barumsa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Barumsa baay'ee tokko namatti tolu isiniif qabadhee dhiyaadhee isiniin jira. Saniin dura YouTube keessa seentanii bifa kanaan seentu dursitanii akkana inni seentu as bira bakka sarchii kana bira dhaxxanii asbara dhuftanii bakka sarchii kana bira dhaxxanii asbaratti Ooliyaad OR jettanii ni barreessitu sarchi ni gootu. Haala kana isiniif baasa barumsa isiniif gadhiisu hundi asbara jira dhaxxanii irra gadhuxxu jechuudha. Achiin booda asbara dhuftanii subscribe gootu jechuudha. Subscribe gootanii mallattoo ufafoo kana xuxxan notification kana ni xuxxu asbaratti all bakka jedhu kana ni xuxxu jechuudha. Akkanatti xuxxanii achiin booda barumsa isiniif gadhiisu hundinuu ni argattu jechuudha. Haala kanaan argattu jechuudha. Kan biraa dammoo barumsa isiniif gadhiisu hunda application isaa argachuu barbaadan asbara dhuftanii jechuudha bakka kana jechuudha. Achi bira dhuftanii ni xuxxu. Haala kanaan isiniif baasaa jechuudha. Asbira dhuftan kuno asbira argattanii jechuudha. Aappii argachuuf as tuqaa bakka kana xuxxanii gara aappii isin ergaa achiin booda qarshiidhaan kabitame install godhachuu bichaadha jechuudha isin. Kanaafi gara barumsaa seenaa nagara naaf turaa subscribe gochuu hin dagatinaa. Amma gara barumsa keenyaa tarraa jechuudha. Barumsi hadha qabadhee isiniif dhiyaadhe kun akkamitti notification gara garaa ofirraa qabna notification kanneen jechuudha. Asiin kanama dhufu kanneen akkam ofirraa qabna. Akkasuma dammoo haala emailii ittiin banattan jechuudha. Akkasuma dammoo kan biraa qabaatan gara biraa akkamitti akka jijjiirrattan kanneen isin barsiisaa jechuudha. Emailii fi notification dha jechuudha barumsi keenya kan guyyaa irraa kun. Mee kana hundayyuu aappii isiniin barbaachisu setting kana keessaan hundayyuu godhachuu dandeettu jechuudha. Mee setting keessaa seenuti. Setting keessa seene haala kanaan naa baasaa jechuudha. Haala kanaan isinii baasaa jechuudha. Notification kana karaan itti ofirraa qabnuun karaa lamaan jechuudha. Tokko asbiraan jechuudha. Fakkeenyaaf notification bakka jedhu kana jechuudha. Mee fakkeenyaaf notification kana irratti haa dha'uuti. Akkana gaddeemtan kunoo argaa jirtanii miti asbara akkana deemtanii kan barbaadan jechuudha. YouTube irraa dhaan fakkeenyaaf isa nu rakkisaa akkana goonaa jechuudha. Nurraa dhaabbatee jira notification nurraan seenu jechuudha. Akkasuma asbaraan illee akkana goonaa jechuudha. Kun asbara jechuudha argaa jirtanii miti akkanatti dhaabbatee jira jechuudha. Akkana ta'e dammoo itti deebi'ee jira jechuudha. Karaa lammaffaa dammoo isinitti agarsiisaa jechuudha. Kun asbara dhuftanii aappis bakka jedhu kana keessa seentu jechuudha. Ammas ofirraa qabuudhaaf jechuudha. Achi keessa ni seentu. Haala kanaan isinii baa jechuudha application hundi isaayyuu. Asbara dhuftanii isin all godhattan bakka sanitti jechuudha. Yoo aappiin muraasni jiraate allii irra deebistanii jechuudha. Fakkeenyaaf as telegram kana ofirraa qabu yoo barbaade akkanatti gadi deemaa jechuudha. Asbara deemee allow notification allow bakka jedhu kana tuqaa jechuudha. Asbara jechuudha. Ifama. Kun asbara jechuudha. Asbara dhufee asbara tuqaa jechuudha. Isa kana maal godhaa bakka tana tuqaa jechuudha. Akkana deebisa. Nurraa dhaabatee jira jechuudha. Notification irraan seenuu jechuudha. Akkana ta'e itti deebi'a. Akkana ta'e dammoo block ta'ee jira. Irraa block gootanii jirtanii jechuudha. Haala kanaan. Kan biraa dammoo aappii barbaadan argachuu barbaadan asbiraan fakkeenyaaf sarchii bakka itti tan argi asbira sarchii kana bira ni tuttu maqaa barbaadan itti barreessanii fakkeenyaaf imo yoo barbaadaniitiin jettan haala kanaan fakkeenyaaf imo keessa oo seeneetiin jedhe haala kanaan naafidaa kuno asbira dhufaa jechuu akkuma reefisan jechuudha. Notification allow bakka itti tana achi bira tuqaa jechuu mala salphaadhaan
kunoo akkana godheetini yoo jedhe notification irra hin seenu jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamaa jechuudha. Notification keessaa baanee